إذا أنا في أكنا جريتي أنا سيدو بدل مريم كده فيديو سوشيال ميديا كورني بيجي مثلا في جبنا نيجراني. Dhugaadha itti fudhattee ari'atte. Badee uffatadha. Fagaaritti. Silaafuu bar durbii otuma ta'e otuma namni fuudhees maal jedhees durbii bara kana eebeluu bar jaartii qabaa miti otoo kudhan qabaate namni nama hin jedhu. Namni kan inni jaartii dhoksuuf hin fuune jedhu nama jaartii qabu dhalaan hin jaallattu itti heerumtu jedhanuuf. Ana mootuu siin miileen of iddee dhuftee na fuudhette iyyuu fuudha dhimma hin qabu waan ta'eef waan hin dhoksu hin qabu otuma fuudhee dhiisu. Kanaafuu ani dhugaatti moo anuyyuu kan akkamitti akkanatti akka ilaalle akkamitti isin kana jirri nyaatee ka'ee dhiise jedhanii jennaan akkuma na keessa badde siin jedhan na keessa badde. Simi ana kana nan beektu miidiyaa irratti na arguun kosuma dhuguma feesbuukii irratti na beekta bara 2016 laayivii irratti na beektu feesbuukii irratti yuutuubii irratti. Okkoo si beeka kaa barra abduu see baran siin. Kaayiroo keessa namni yuutuubii shaqqala namni doolaaraa yuutuubii irraa birii fudhatu birrii namaan barbaade itti yaadda abdusee otoo dhuguma nama waa dalagaa wa yuutuubii irraa waan argadhu ta'e dhuguma dalagaan qabu dhalaatu birrii kennitee fi itti dandeessa. Takkaa qabii tokko an dollaqa dhalaa birrii tokko saantima beekaatii yookiin birrii miti shilingii jedhan sana dhalaa birrii tokko naa kennite inni nyaachiifte jirtu. Alhamdulillah wanti akkanatti fuulli koo yeroo hunda akka buskutaa itee bareedu maali? Fikriin namaa narra hin jiru namni birrii narraa qabu hin jiru. Raaseen tiyyee yemminoo sa'una nama of danda'ee jiraatu jedhan sanatu indulloo boonu baran wanti indulloo inni guyyaa dacheen kikkasiin hin qabu. Una jennu abdusseen waaliif akkanatti yeroo hunda gammadaa fuulli isaa ifa yoo jettan hidaate irra hin jiru. Mallaqa dhalaa nyaatee beeku of danda'ee jiraatu. Kilaasii xiqqoo kana keessa immoo mana koo hin beeku ati haa ta'e gammada dhasiin. Haadha faata mana koo hin beektaas? Hin beektu. Inni mudata. Mana alkoolaa nama jiraatuudhaan. Mana argan mana waan gubbaa irratti goota cabbii hudduu alamu. Ilaalila akkasi rakkinas yoo ta'e dhokatee marumaadhaan jedha malee akka warra sooressaa mallaqa dhalaati mallaqa maaliitiin mukayyafa 3-4 nama bitee jiraatu miti kunuun jira gaari. Marumaan jiraata naan jedhe dhugaadha ta'uu marumaan gubbaa mana jedhu. Mukayyafni mana koo keessan jiru. Hiyyeessummaa koo jaalladhee tan argadhu dhabee argadhu nyaatee dhabu dhiisee nama jiraatu malee nama dhalaatti hirkatee mallaqa dhalaa nyaatee jiraatu miti abbushee. Nee bara. Abdusheen dhalaa irraa birrii nyaatee dhalaatu jiraachuuf hin dandeessanu kana jechuudha. Wallahi. Ani gizee ijoollummaa kootii irraa kaasee hanga danda'u yuutuubii irraa taphate. Baabura ni beektaa oftoo. Minaan fudhattee baabura dhaqaa jirtiin ani immoo yeroo baay'ee nama rarti. Jennaanan naa kennitaan jedhe. Jennaanan naa kennitaan jedhe. Jennaan rakkoon qabu naan jettee midhaan faraasillaa tokko ana yeroo sana midhaan faraasillaa tokko baachuu jechuun faraasillaa jechuun kiiloo 17. kiiloo 17 kubbaayyaa 60 jechuudha. Baadhee geessee mana baaburaatiin ga'ee fi yeroo deebi'u sii kennaadha wantichi walii galte. Maal wanti kan ta'u? Jechuun egaa maallaqa baana waa kan dhimmi sana naa kennitaan hin beekan jarri waan kennan. Jennaan achi minaan baadhee achiin gahee ammas minaan achi daaskifamee mana baaburaatii ho'aadha beektaa daakuu yeroo moodaa kamee fe'aa ammas achi baadhee ala galeetii Garaa bukaan tokko mataatti baadhata masayyuu. amma naa kenniti gaa'ee dhaataniin baddaa wayii bira gahee asitti naa kennin jedheen. Ayyee kotorokoon qabattee dhaqee daakuu lafa kaayyadan baddaa keessatti goree intin jedhu ulee cabsattee na duuba. Achi Angge ona tayo arranatti fakkaata wanti. Nagarafte maali surree miila tokkoon hin jira isaa yoo qabadhe kan jechuudha. Otoo hin argatini bar otoo kennamuuf dhiisuu isaaf bareeda. isaa qomoo baabatee dhaabbatu laali qullaa kana. Wali gara kita di mana gara kita. Oke, mereka kalau dibantu pakai ada kami. Amma se mudannoo tokko ni sedette ma kun mudannoo sireesiidha. Dhugaadha wantichi qoosaaf erguma guddadhe yookiin yeroo biyyaa bahu keessa biyya tokko biyyaa bahee tan suurii kanan deemaa dheetaniin qabamee deebi'e. Yamanii kana dhaqee ji'a lama wayii ture. Yaman mati qabamteetti? Yamanii otoo suuriin gahin yamanumarraan deebi'en. Ofirrantini qabaa jira akka suudii deeman hin jiru ennaan deebi'e ofirra.
Gaafan biyya galuu akka diyaasbooraatti of ilaaluu jalqabe malee tuu deemgeenye beeka. Diyaasbooraan of si'aa. Jennaan jimmaan kana hiriyaa keenya tokko hin jiru. Isa biran deema jedhee jimmaan dhalan naqu dhufee bakka makiinaan dhaabbatutti na eeguu jalqabenni. Achumaan mana isaa deemuudhaaf otoo dhaabbannee makiinaa eeggannu makiinaan hundinuu dhufu guutuudha nama guute dhufu. Jennaan bakka annan dhufa jedhee lakkoofsa bilbilaa sarkaa fudhadhee dhalan dhufe siifan bilbilaa ati deemiin jedhee makiinaa tokko ergatee deemenni. Nama lama fuudhu bakka tokko qofa jira. Bakka tokkotti jira bakka ati deemi manatti na eeginan dhufa dheen isa biraa fe'an. Alan achi dhaabbadhee otuun jedhu intalli bareedduun tokko dhaabbatti siin akkuma makiinaa dhabde. Achiin itti xiqqeetaniin waliin haasa'uu jalqabe. Makiinaan hin dhabamu. Jennaan bakka rakkoon qabu as gorraa hoteela wayii jira achuma naannoo sanarra. Hoteela sana dhayne hambirrii torba malee harkaan jiru. Diyaasa. Indi. Diyaasbooraa. Dhaquu illee iraan. Ajajadhu waan barbaadde ajaju intini kana biiraa wanta arge ajajuu jalqabde. Shaayii malee ajajadhu jedhee didiyan. Lakkii rakkoon qabu ajajadhu naan jette intalli bareeddii shurrubbaan dugda keessa. Intalli maal barbaadde kana jettee dheetan. Biiraan ajajamee nyaanne dhufee dhayxee doormii kana ammas kilaasii lama qabdi. Kilaasii qabdee bakka makiinaan hin jiru asuma bullaa'etti. Wanti siin affeeraaf ture tarii kulaalitii na keessaa baafachuu. Sammuu keessan akkas yaada. Nyaata nyaatu kana tarii bakka na nyaachiftee na quuftee kulaalitii na keessaa baafachuuf yookiin jedhee sodaachuu jalqabeeraan. Jennaan ani bakka dadhabeetan inni narra fedhee kilaasii qabame tokko dhaqee kilaasii kiyya. Isinis kan sii deemtee alan dhaqee kilaasii kiyya jedhu suutumaan dhuftee barri rurkutti bakka kulaalitiin kiyya bayra dhufteetti dheenanii koo daafuu jalqabe. Dhuftee ol lixxe. Ittiin bane sodaataa tuu. Bani innan banuu dhuftee ol lixxee baasii surree naan jette. Indi bakka natti muruuf jedheera jedhama. Malee kulaalitii dhiifte maal ejjaan baasa surree baasi. Ashhadu an laa ilaaha illallah jechuu jalqabee bakka. Jennaan hin baasuun jedheen gaafan jedhu intalli boorsaa keessaa shugguxii xiqqoo kana fuutee natti qabdi. Lubbuun ta'uun bakka intalli na ajjeesurra hidheetaniin surree baasee gaafan achi goreentiin jedhu gacheessee akkanatti miilli tokkotti hin jiru intalli ala caammaa isa dheeraa kana ofitti baastu. Miilli tokkotti hin jiru utaaltee ala siin narra buutu har'a fiitii keessaa utaalee kenna. Sodaachisan. Na sodaachisanii. Na sodaachise uummanni koomintii irratti midhaatteeti. Lubbuu kee barbaadde yoo ta'e naqinnaan jedhan. Meeshaan hin qabu jedhanii hagamtaa kutuudhaadha. Kaayiroo keessa jirti taanaan yookiin obboleettii asii qabdi yoo ta'e soodii keessaa kottu as ergiitii manni koo nan himaa fi dhuftee jarrabbee adeemitu. Kazaa wayyoo Abdusee maaloo gubattee gaafa siin jettu kunoo kanadha. Aizosh galate aizosh jedheen gaggeessaan ergii rabbeedhi. Nama akkas jedhu yoo obbo yookiin jaartii qabaate dhiira yoo ta'e miistiin laatti jedhiin jaartiin isaa dhuftee jarrabbee adeemitu Abdusee. Basa Nasraat itti argisiiseenaan itti ragaa. Lakkii akka jedhamu miti gowwotiidha jettee. Ergii. Neejiifi Abdusee baruu barbaadamfatee ma dubbisaa. Ati lafa siniteetti. Ati hambar jettee bar. Akkana qabee siree banda cimsee dura kudurte jettee bar Abduseen paastaadha akka paastaa fillaata. Ati rabbiin yoo dheeressiiti. Sini ana kan nama guddaa ana baarsan fedhu laalamaan waa meeqa jettanii kan fakkiyaa tokko maraatu nan godhina ani immoo nama arrabsuu jaallu dubartii arrabsuun faniin fedhu jedheetanii utuu isin akkasitti maqaa na balleessitu callisuu jira. Gaafan isa warruma Oromoo kiyya na hubadha wanti fatiyaa deebii deebisuu didee kolfii utuu isin akkasitti waa meeqaan tarii guyyaa sobaa baftu callisee seet lij massaada waluddi shamarran akkasiin hamilee camuu fedhan somallee ofii kiyya ofirraa deebisuu waan hin danda'u garuu isii arrabsee hamilee dhugaa dubbate taa'amtuu seetan gara addaatiin illee dhaga'e. Dhugaan isinitti himaa seet lij kan eegaa bataam kibiraadhaati. Amma fatalee isheen namni jaarsan qabne kaayiroo keessatti qofaa jiraatu bisootiin mataa ba'e. Yoo waan haasa'e Abduseen miira keessa galee waan jedhuun du'aa godhataa jaara dubartii ijaara maraattee miira keessa galtee haasa'u. Jedhan du'aa godhaaf malee akkamitti nama ogummaan macheessee mana keessa qofaasaa jiraatu. Waa deebii deebisee fi amma wajjiniin akka kaaroo seenaan
Ani koo doktora Adeemi warra singiliidha. Nuti warra singiliidha. Ana soofatiyaadha. Nuti warra singiliidha. Uummata jaannataati. Gaazii takka malee warra jaannata seentu. Wallahi isin otoo jannata keessa jiraatan illee ayyatamtanii uffata keessan qullaa waan namatti haramtuni. Akkamitti dubartiin tokko kophaa jiraatti waggaa 30 dabartee kaate. Waggaa 30 hin jenne iyyuu ta'a. Ati waggaa meeqa? Haadha baate atis jala keessa galtee raggatan taatee kan sin jaallaate daa'ima qaama si furdate malee yeroo baay'ee umurii kee 24 tti gasii buta dhiisi jiraa wajjin walii waamamini yeroo gurguddaatti hin makaminatti. Ati ilaalli qochuu bar maxxaraa turuu dadhabnaachi. Akka kun qabu urmii kee yoo jedhee morma isaa yerootti waliin dhawwaame naamani. Waamaminatti ati malee qo'atanii jirta. Qo'ati moo eessa jirta? Isaani waliin dhawwaame naamani idlee koo abbaan sektooran maayikal saafutanii inni bataam nu waddaallu. Infalligoo nagarnoo. Akkasi goota kun. Garuu ati maaliif namoota tokko rakkata qoy? Dhiira surree keessatti moo maal jettee? Dhiira surree keessatti maal ta'e minaamin mudhii gadiin minaam jettee ijoollee kana raggata warra koo minisi arabsan qoy. Maaliif akkasitti dhiirota hamilee cabsitee likkii galchita qoy? Maa sanii hin jiran ijoollee xixiqqoo nyaattee iyyuu garaa hin qoomne tana aanan gaalaa kana bichaa dhugaa jira. Jala kana dhuftee koomentii naa galchu. Naa kennisiin jetti moo qoy otoo ammallee harma haadhaan gaddiisi maal jechuun naa kennisiin jetti fidasii qoy. Maalitti gochuu asuma kenniteesisuu dhuguma. Inni maal godhu? Ani hin kakadhee jira lakkeen kana booda dhiiraa iyyuu maqaa qoyee kakadhee dama. Sadaamtaa iyyuu dhiira fuudhuu dhiisan argine. Mitiin isa jarramma haadha baatee qanii tokko tuula akkanatti godhe jedhan kun daa'ima waggaa 20 baan. Maal gochuuf fidanii jirri galee koo barreessan. Alla ni caala guyyaa takka akkas taa'e guyyaa takka akkas ta'e sammaan itti godha.